Ustaz Ahmed. Mana kana follow goda ame to asono. Ada fate. Wallahi dolce takka. Mana kana follow goda di. Dolce takka baasanii tikenna anatu singaafat. Dolce takka tinkenina. Dibbashan waan herreega amma nyaatuun ni beektani. Itti kenna yoo isin irraa fudhate. Achiin gargaan birriin haadha isaa miskiintitti biyya sana irratti. እሺ ታካ እንዱበታ ጨልሲ ታካ ጨልሲ ሜ እናሶ ሲሲ ፕሊዝ አማና ሶ ሲሲ እንጦሙራማ ነው እንጦሙራ እናሶ ሲሲ እንዱበቲ ዝም ያታ አይ ማልጀ ተካም ጎዲ ነው ያደፋቴ ሀርካሉ ከወልት ሂዱዳ ዋና መታው ሚት ፈያ ቀብ አይ ሀርካሉ ከወልት ሂዳኒ ዘር ማዘሪት በርባዱ ዳቢ ነማ ዱበታሩ ነማ ሀሳሩ ነማ ባዬ ገላጁ አካም ጎደን ሲል አየ ኢንሻአላህ እላኩ ነው ዮኒ ብሪ ዲበሸን በርባዴ ዲበሸን ድራማ ዲበሸን ላዱ ፈተኒ ዋኛታ አቺ ገሁላላ ዋኛታ ኢሳቲ ዋኛታ ቀለበ ከነ ከሰ ተቱል ከመ ብሪ ተነቲ ገኒታኒ በሩ በሪ ከሳ ፉደቲ በሪ ትሪቀታ ወልቱ ኡስታዝ አህመድ ወላሂ ባት በሩ መስልኪ ረቀብዱ ፊ ካሜራ ረቀብዱ ገረና ገረና ኦሊጋዲ ቡጉቱቱ ከሳ ፉደታ ሙጃጋን አየ Ijoolleen tumar shintibeeti miicanii gargaaranii bar. Akka sareetitti bar koomenti gala oola. Giddiidhaan dirqama nama rakaayaa gargaarse birrii san bar ol harkisaatiin koota as kennaa jedhaatiin gargaarte. Wallaa muyyattiin takkafaatee haati irraa duutee gara biyyaa galuutti jirti. As kan jedhee giddiin funyaan qabee birrii 5,000 Itoophiyaa irraa fuudhee jechuudha. Isinii galee? Anna kanatti miskiin irraa fuudhee taataa inni arbeegoo keessatti hoteela keessatti birrii keessaa fudhatteetiin beeranaa qallabaa inni inshaallah. Akas insyaallah tole rabbi khaira godhu amma waan dibashan nanke siladda yo barbadden fudhatta hin barbaddu tanan sumuni tokko laddu abba barbadde social media rabbi ragat kanke kan murame kana barbadde ragat namni tokko share isa dubina share isa godhu rabbi akas rabbi wada abana zullu rabbi jaratin disu jega bakati kan rufada kan rabbi jaratin disu Malah nanya tuh sali tangan dua. Nawat. Ya Rabbi ya tetap. Wallahi billahi. Takka warakana karena bin agar sih jadi wallahi. Ya lu punjiran nih wahid dor kita wallahi. Surah kadi gom bisa ragat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh fakati wang kia nyata ya. Angka jadu. Gurbaan beeuma rakkatee wama waa ta'ee hin fakkaatu. Nama quufee akka barbaade sheeka arrabsu namaaf respectii hin qabne abbama barbaade gabbaasaat abbaa barbaadeen gargaaraa jechuun hin ulfaatu. Jaalalli hedduu keessa ture sammuun diilloftee bar Suudii kana deemee karaa taaribaa kana deemee. Diilloftullee biyyatti milishaa ta'ee waraana keessa ture gaayis bar waraana keessas tureera bar waraana keessa ture. Waa hedduun sammuun isaa kun damazzazee diigamee jira bar. Nama waa hedduu keessa tareeran. Namni arrabamuu qabaa fi bere namni amma biyyaan baana keessa. Yoo kan aduddee sanitti deebisa wallahi billahi aduddee santu ta'a wallahi aduddee bira deebuu qaba rabbil qaba. In kadhataatan an birrii 500 isin kadhataniin san haadhaa erga fuudhaati walitti qabaa hunda isaatu wallahi deebinee illee gargaarree haadhaan beela baafna. Ndee? Wallahi abbaa fedhe arrabsuun miidiyaarra tolbaasaati. Abbaa fedhe nama haadha isaa sanni gargaartisa wallahi haadha isaa san gargaartisa. I swear haadhaa kenna. Kashalabbee tokko abbaa fedhe abbaa sheek akkamii arrabsa nama guddaa akkamii arrabsa. Dirqama hin qabdu bee namni kun. Mataa isaa gaggombisee jennaan amma kasaa goonu ani waan fedhe yoo deemu dantaa qabu elaa Sini you atu dah ni bar. Aku mampu deh sunu miskin. Ini boleh satu dah ni. Ustaz angkol fina, wallahi angkol fina. Angkol fina. Aku ada bona. Mal gurre. Hero nanya tu kamada. Anu maka insyaallah. Me mana kana follow goda me mana arad ang komiti kan nama berada. Guys, sana boda. Isabatenya regiti tiga fakanu beri kana dirqama natilaatan dirqama sittilaannu ramadana kam gona tilaannu wanya ta ko falana jadi itti dubbadde isaan itti dubbadde kan anni garamitti fudhate ani nama jireenya ko jiraachuu danda'uudha nama waan fedhe gochuu danda'uudha maalis nama fayyaa hin qabne akka namni waan teeshin isaa tokkoof kee akka waan ani isa tuffachuuf kee waan nuti tuffiif waan kana kaasne
ittifakkaatee eekamee an hunda keessanis isin dhaha jedhee namuma gurguddaa giddii qabanii gadi teessisan. Abbaan mana nyaataa sun hedduutti dallane wal fudhanni gadi ba'an. Amma akka goonu amma sanii nama kanarratti wanti hin kadhu Ramadaanumaan hin kadhu. Ramadaani mucaa kana bakka barbaade deemee haa dalagatu, bakka barbaade haa oolu. Maali bakka oolanirra bakka bulanti caalaa jedhan mana saadha manni Ramadaan. Yoo Ramadaan mucaa kana okee jedhee nama kanarratti waan tan gaafadha. Amma gaafa Rabbiin imaaraatii keessa isa jiraachisetti Ramadaan mucaa kana ofittaa qabatu haa danda'u, of bira haa kaa'u. Guyyaan biraa immoo dhufuu danda'a. Ahmaddiinis akka nuti barbaannu sana ta'uu danda'a. Amma kanatti immoo akka nuti barbaanne ta'uu hin danda'u. Yoo garuu akkasumaan dhiisne adeemtee durboonni wanni itti shaqqalatti keekii adeemtee maqaa isaatiin murtii waa meeqa adeemanii maqaa isaatiin godhu. Eeywa kanaafiyyuu Ramadaanumti Rabbumaaf jedhee akkuma kaleessa of qabe sana of haa qabu. Nuti immoo ga'ee keenya akka itti baanu ishee chaalenjittii sana guunnee abbaa idiif qarshii harka isaatti laanne amma immoo waan inni wacii godhatuuf yoo si dhaga'ee eeshi jedhe waan inni wacii godhatu ittiin laadha. Isa kaan immoo qarshii isaa Ramadaan ittiin laadha. Ramadaan biraa taa'u Ramadaan abbaa aayidii sana hojjetu waliin wal qunname wanni haa jedhu. Amma innoo namni aayidii naa hojjete biyya galeera jedha eenyutti laata birrii sana? Callisi. Innoo namni aayidii sana isaa hojjetu biyya galeera eenyutti laata qarshii beekoy? Birrii nyaataa yoo nan dhabee Jamaal biyya galeedhaa jira eenyutti laatame ituma ta'e iyyuu. Kanaafuu Ramadaan biraa taa'u. Birriin wallaahi yoo inni dide. Callisi. 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 Dhagayaartaniimi wallaahi Rabbi isinitti haa argu yoo inni dideetiin ana malee ka jedhu taate wallaahi birri san fuudhaa haadhaa erga. Wallaahi fuudhaa haadhaa. Animmoo ajajaa dhabaatee nan raawwadha hin didu. Wallaahi achitti dhagaa birri san fuudhaa haadhaa erga. Fuudhanii ammatti kennanii inni kiisii kaayataa dubartoonni Akkabdii keessaa fudhattee deemtee abbaa keessaa fudhate hin beekamu jechuudha. Akkuma birrii 500 keessaa fudhatan san ni galee inni eenyu akka fudhate hin beeku. Achi garagal jedhanii inni achi garagalee dhaabataa duubaan harka kiisii kaanii keessaa fudhatanii jechuudha. Mucaa of beeku miti jechuudha. Mucaa qaamni isaa irratti paralaayis ta'ee jechuudha. Si galee gatii kana ta'eefi wallaahi Ahmad birrii tana doolchee takka hin argitu ati laal doolchee tana ammaan tana si haa kennanii waan nyaattu waan dhudduuni waan dhugaatii keetiiti nyaata keetii si haa kennanii beela yoo qabaatte kootu keessan na gaafadhu sin jedheera si gargaarsisa achiin gargaan birriin tun haadhatan teetiif ergamte la yoo achuma taa'e dhagaarti sitti kameera kaameraa kun sirra jira miira keessaa no ol qabnee mana namaa kan inni qabbi sagalee mana saniilee gadar yaani rabbii kiyyatta ta'an yaa rabbi yaa Allah ati bira Mudi nanti kamu malu, mudi ni masa mungkin itu. Wah mata akan jiranya jirata lu senti, Rabbi tu kucing dek Allah malam. Wah ni ada urusan tu tu berkah kamu. Berikan tu berkah kamu. Anak jemaah ni beri kalau mau bicara jira. Kita tu sudah apa betul dah. Ini worry ada mana kamu ni jela. Akak ada bukti ni kau boleh cukup nak kau jangan orang berkata. Sika cuci ni jela. Dengan nak kerja kala. Ramadan ni kau tu nak berani nak jela. Galuan ni, ucap nak berani lekan ni. Kami ni nyata lagi berani ada. Oh kami jela itu. Kami tu kucing. You ni siapa? Bagai tu biasa nak tu di mana? Santai mana kita berani nak berani. Isi dua jela. Dia nama mana nak kamu? Karena warna mereka sembuh. Ustazah mana bisa nak berani ni? Nabi sih tidak berani. Bisa anda sekian kamu. Sekian kamu dah berani. Allah warna Rabbi tu kucing. Namun dia itu kan, sekian era kasih, sekian jangan sembunyi. Ada dekat di luar tu, di luar buat diberi orang kalau banyak diberi, banyak betul. Kemudian ganti nak luar lah, Allah ganti. Luar mesti diberi. Udah desa bisa ini. Udah ada luar tu pun kami. Malu orang mau yang nak boleh, orang mau nak tu nak boleh apa? Apa kau tu mata tunggu di depan nggak harus sahaja. Orang mau nak tu nak boleh. Ahmad tiket nama Ustaz Ahmad di full sahaja tiket saya tiket nama. Shit, tinggal lagi siapa kamera?
Aamiyyee. Ada terkibul orang yang tuh nak kamu lama. Ahmad koi waan sinjir dhaggeeffadhu habiibii koo na dhaggeeffadhu. Osoo biyya san jiraadde anatu hidheessitu nama tokko sitti hin barbaadu. Afaan kee dammaan si qabee dhaggeeffadhu afaan kee dammaan si qabee. Haga dammi sosirraa dhumatutti hin dubbatin. Dhagayi. Nagaar taami. Nagaar. Amma birrii 500 siyaa kennanii waan ittiin nyaattu. Diigalee waan ittiin nyaattu. Dhagayaa. Afaan kee dammaan qabee tokko nagayaa. Shaytaan biyyaa sirraan dhumannee koo himucha. Ada wanta namoonni kutuwwatti walitti himan taate dhaggeeffadhu dhugaa. Ada dhaggeeffadhu. Birrii yang kita tinggalkan ni, kalau mau cuma berapa kapan? Lagi mana sih? Beri balik sana, beri balik sungai tu. Jadi mau awak ni balik kerana ada. Beri lagi mana? Beri banyak apa artinya je lah, bukan ni apa ni lah ni pun. Jadi itu awal dah lewat ni, ber. Apa buat? Wanta siapa sekarang? Sih tadi ada di sini kasar. Abba aku ni aku kita jual ni, kalau tu mau kira, kalau tu mau ya ketiba. Kam Ustaz Ahmad ini kau magafat tu, anu so are belahe rakat deh sini buat. Ifa mana? Ustaz Ahmad ini pemakai dia ramai. Amma di pemagafat tu. Bagaimana? Ustaz Ahmad ini bagaimana kan ini? Jual ni sih tu kalau orang ni ada kasus ni kasih kau kesini tu kan. Share nu pun dan tu namni Ahmad ini apa? Lagi apa? TikTok ini kurang tambah tak share ini namni nu bukan. Aku mati rafte saadera tu. Namni rafte saadera tu lah. Uji dan silpi nikah di kubate saadera tu lah. Saat ya di dewa kita share itu pada itu sana namanya sahaja udah kita silakan nama ke sangkali. Isi biasa yang guyar share itu korang ni guyar aku ambil tiba guyar siapa share itu korang nak. Beri nak galte tada Ustaz Ahmad masih kena beri nama si Amar galte beri nama resento. Sampai Ustaz Ahmad kulli bifeera mamti nam guyar je nafar apa guyar sana Ustaz Ahmad share korang. Ini apa sahaja beri resento sasi food Ahmad. Miti dufane ji nami malah kan orang kecil ni amalle malah ni kalle sabari ni karamu cuma ke saya pada ista beri mu jika tiwa nak kete beri sih makin na umani nanti musuh ya yang dufane ni kenapa kan nar mari calu macam urusan ramai ni makina orang kadi kada suran tidak makina masih orang kadi pada kada ke secut revi alan araf sedo alan surah dah muda nak kete dufane ni bitika sitika bani nan atau orang tadi atau betul itu kena rai betul orang tadi jadi enak smart ni fadi. Abang kita makan ni jalan ada ni kan? Ay, zaman nyata Ahmad apa dia zaman paling nak gurau tak? Jangan itu badu. Saya ini betul apa ya? Atau betul kita buat ni buat ni. Sino beri wali tikap dari itu. Malaysia kita buat ni ada engkau. Jangan hasil ki OGB sini aku deh. Kulki nagaru, kan? Malif, guyu, lagi baru tini mah. Yo kayak nama dibuat malih, biasa nama mila batis sirade malah batis sejuk. Yo tiga ada ujung jadi malih rapi, ujung dah. Amma beri di pasal ni siaga nani manja, beri tu orang kata sifat ujung tu macam biar rahade, beri naga sifat itu manja. Siapa beri di pasal ni siaga? Sahabat, insyaallah lagi baru tini mah. Yo fayate mati ko tu apa ke apa makin anda dah. Malif kalau buat dia jempat. Saya berarti kata apa? Aku berapa kita kata. Beri di pasal ni siaga tentu memanfaatkan. Eh, jangan sahabat tinggal jadi dah lagi jangan sudah. Kawannya, tapi beri di pasal ni setiakan 6 tu sinja dapat. Isa, mati tinggal kena jadi malah kau orang kurang serai nano jadi ya di sahabat tinggal jadi mati kau. Alas bakar kau kamu mati tinggal gam tu beri ni. Lan, yo turfinna didde. Wallahi Rabbi Quran samawat abu se kakak de borugana maharatan teror del cisa. Di sini ada apa terkait berarti mah? Orang kaya. Kala, beri nana teror satu injir. Gada bina kan ceriman, serimit, ada apa bangga di mana? Serimit. Gada bina aku orang kaya fadil nanti ko, atu tapi siapa itu jatuh mana di bagus. Atu ni lelet tidak betul aku orang kaya fadil. Jual ni masih nyatu samaran. Mali. Anwar serempet apa ke tidak? Apa ke tidak? Wada kana mata karan dubati mal dubata nama rabbi bila jatti jollen udur baadiya bitte baka udud de sani sikal tilali jollen nama takana anna masrurtinya namto kusrado wada di ulu kala bara wallahi atu la bara bitu ragal ni fanan atu to koi maaj baga ni kaptu TikTok ina mati Itu ini nala. Atam mati si wae nama wae pakai ko pada. atu ra horin bara tundura buat atu ra sing ora dalala lagi Ahmad asik kasih lagi Ahmad dah gayarta
Birriin dhibba shanii harkasitti haa kennamtu. Birriin tun gaafa namichi deebi'u itti kennamtee warqanni kan keessatti irraa achi asi ramadaaniin bira galtee bira ciiftee bahuu malee hojii kan kee hojjetachuu malee wanta akka nama takka ta'e fuudhan baafate. Haadha faati dhaqee baluu meeshaa afaan keedhaan mangabeel tokko dhaqee baluu tilma. Birrii dhaqee balu biyaansi birrii diraamu kumaa fuulatti kenname tiin eeggate. Karaama mootummaan ofirraa kaffalchiise. Wallaahi hin balleessine maal akka isaan tokko hin balleessine. Amma ishee kan namichi lafa bituu biyya gale jedhaa jirta. Paaspoortiin kiyya badee dhaqee baluu tilma. Paaspoortiin kiyya abdiraalee bishaan badee dhaqee baluu tilma. Namni jedhaa fuudhee naan argame bakkeedha. Dhaqee baluu tilma. Biyaansi nama sammuu namaa tokko malee namni mucaan kun baraataadha. Maal jedhee natti taphataa ture illee beekta. Maaliif ofii kooti mana caaccamaa maatii kiyyatti diiga ijaaree ofii mana ijaaradhetan suriin ture ofii kootu. Nama jireenya beeku. Nama murtii beeku maaliif? Dhageeffadhu kaa ishee amma birrii rammaatu namichi biyya galee eenyu kennu kas kennaa jedhaarta birrii. An birrii niiti haadha maatii manaa sun bittaa nama jabduu dha mana nama kubbii namaa birrii Dubaay. No haadha manaatitti kennin abbaa manaatitti. Haati manaa jabduu jedhaa jabduu nama mana nama jabeessu. Jabduudha rakkoon qabu. Ramadaan nama amanaa kan ta'e jabeessu. Haadha manaa isaa sana. Ramadaan amanaa nama jabeessu. Dhaggeeffatu mataa nama dha biyaasi mataa nama dha waan bisi maal jedhee gannatti mee dhaggeeffatu Ramadaani maaliif waan inni itti mee bulaan jiru hin dallanaa jedhe maaliif dallanuu qabu namni hin bojiimu maaliif dallanuu qabu waan bisitti maaliif awwaalaaleetii miti Ramadaanii na isa ofitti qabee akka obboleessi kuusitti ilaalu maaliif ustaazaa matii barbaadee jedheen makiinaadhaan gadaa hojjechuudhaan sirrii hin dhabne walii gadii ta'uu ta'ee barbaadaa oolu jiran ati suuraa isaanii maxxansee gargalcheedhaan badhinaan dhabu dhugaa dhisitti dhufanii Ahmadi maal dubbataa jira nama ishee natti godhee waamee jedhan innaan maaliif birrii akka gootanii baddanne waan hin nyaatu dhuguu hin qabu Ahmadiin suuraa garagalchee suuraa isaanii gargalchee dubbadhe naan dhufan ergasii ishee ergitti kun naan dhufuu hidhani adda suuraa gargalchee naan dhufanii hima maali ani nama Dhagaan jira baay'ee. Amaan illee simbaasuuf dhufe Ramadaan. Ramadaan amaan illee simbaasuuf dhufe beeku.